Tima qindeessaa muuziqaa fi weellisaa Dinqiisaa Dabalaa humnati kaan qabamee hidhamuun dhagahame. Ayyaana guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun adda bilisummaa Oromoon ibsa baase. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an Mooneet Badhaasaati. Qindeessaa muuziqaa fi weellisaa Dinqiisaa Dabalaa humnati kaan qabamee hidhamuun dhagahame. Qindeessaa muuziqaa fi weellisaa Dinqiisaa Dabalaa humnati kaanii qabamee hidhamee jira. Dargaggoon muuziqaa afaan Oromoo qindeessuun akkasumas ofuma isaafillee weellisuu Dinqiisaa Dabalaa humnati mootummaa PPT'n ukkaanfamuun isaa guyyaa kaleessaa gabaasni ba'ee eeree jira. Impaayera Itoophiyaa loogummaan hidda fageeffate keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoo hacuucuuf qucarsuun hanga amma daangaa dhabuurraa namoota aartii dalagan adamsanii ajjeesuu fi hidhuun cimee itti fufee jira. Aartiin lubbuu afaan saba tokkoo ta'uu hubachuurraa Impaayerri Itoophiyaa afaan Oromoo dhabamsiisuu fi fedha qabdurraa kaatee namoota afaan Oromoo guddisuuf tattaafatan adamsitee dhabamsiisuu fi hojii taasifattee hangaarraa dalagaa jiraachuun ni beekama. Dargaggoon kun afaan Oromoo dagaagsuu keessatti qoodarraa eegamu baataa kan jiru yoo ta'u sababaa Oromoo ta'ee fi afaan Oromoo weellisuuf muuziqaa afaan Oromoo qindeessu qofaaf adamfamee hidhamuunsaa beekamee jira. Gabaasa kana waliin Dinqiisaa Dabalaa yeroo lammaffaa sirna kana jalatti adamfamee hidhamuusaati kan eerame. Hidhaa fi hiraarsaan roorroo saba keenya irra ga'u wayitaa akka malee bal'atee jiru kanatti qabsoo ofiitti guduunfaa taasisuu fi Oromoon wal ta'ee irree tokkoon cunqursitoota irratti falma taasisee nagaasaa deebifachuuf kabachiifachuu akka qabu ni dhaamna. Ayyaana guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun adda bilisummaa Oromoon ibsa baase. Ibsa isaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota miseensotaa fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo uummata Oromiyaa fi waayilootaan qabsoo bilisummaa Oromoo bakka jirtanitti baga guyyaa yaadannoo gootota Oromiyaa eebila 15 fi nagaan geessan geenye jechuun kan eegale adda bilisummaa Oromoon seenaa darbirraa kaasee maaliif akka guyyaan gootota Oromoo kabajamu ibsa isaan hubachiiseera. Uummanni Oromiyaa dhuma jaarraa 19ffaa irratti yeroo afaan qawweetiin harka lagaa jalatti kufee biyya namaa humnaan dhiibee daangaa namaa cabsee nagaa booressee utuu hin taane warra humnaan Oromiyaa cabsee qabeenyaa isaa saamuuf of jalatti cabsee bitu hawwatetu daangaatti cabsee mirga uumamaan qabu irraa sarbe. Lolli caalii calanqoo harka muraa fi harma muraan aannolee akkasumas loloonni gurguddoo bakkoota adda addaatti qeesaa irratti gaggeeffaman seenaan galmeessee jira. Uummanni Oromiyaa guyyaa cabeerraa kaasee bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaa mulqame deeffachuuf finciloota walirraa hin cinne gaggeessaa jiraate. Finciloota akka Raayyaa fi Azaboo bara 1928 hanga 30, Daawwee 1947, Konfedereesii Oromoota Dhiyaa 1936, Baddaa Harargee 1943 fi 1948 kan kibba Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatti ka'ee deebi'ee dhaamaa ture. Tattaaffiin waldaan Maccaa fi Tuulamaa Oromoo deebisee ijaarsaan lafaa kaasuu godhe. Sochii kibba Oromiyaa falmii mana barumsaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bara 60moota keessa ta'aniin sochiin uummata Oromoo gara sadarkaa biyyoolessaatti akka bifa qabaatu taasisee jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo kun. Deemsi kun uummanni Oromiyaa cabee waggaa 100 booda akka baa'uun bara 1973 waaltummaan mul'ata siyaasaan mirga isaa falmachuuf kan isaaf ta'u akkasumas hoogganaa fi jaarmiyaan akka dhalatu godhe. Qabsoo bara dheeraa keessatti wareegamni guddaan baafameera jechuun qabsoo gootonni Oromoo waggoota dheeraa dura taasisaa turan ABO'n akka dhalatu taasisuu isaa ibseera. Eebila 15 deemsa sochii uummata keenyaa kan seenaa kan kaleessaa fi har'a wareegama qaqqaaliin uummanni Oromiyaa baase yaadannoo goonee kan waadaa keenyatti haareeffannudha. Wareegamni suukkanneessaa gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaatti erga mudatee kunoo waggoota 41 ta'e. San boodas wareegamtoota hedduu baafne. Haalli amma keessa jirus dabalee wareegama baasuuf kan jiraannu ta'uu nuuf eera. Keessumattuu dammaqiinsi uummata Oromiyaa falma bilisummaa isaaf godhu bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsa biyyattii keessatti ta'erraa kaasee daran dabalaa akka dhufe ta'uun beekamaadha. Kun ammoo ABO'n adda durummaan dargaggootaa fi barattoota Oromiyaa dammaqsuuf ijaaruun gara qabsootti akka dhufan mirga isaanii falmatan gochaarraa kan madde ta'uu dhugaan lafa jirudha. Uummanni hacuuccaa didee bilisummaaf fincile yoomiyyuu deebiinsaa kan haqaa fi bilisummaa oolee bula malee hin hafu. Uummanni Oromiyaa hanga bilisummaa barbaadu argatutti wareegama sodaaf jecha qabsicharraa of duuba millachuun gonkumaa akka hin jiraanne mirkaneessee jira. Haalli gaanfa Afrikaa fi dhaaleen harkaa nu qaban baay'atanii karaan dheeratus mirgaa fi haqa keenya argachuuf jecha
murannoo fi ofirratti hirkannoon qabsoo keenya masakuun milkii keenyaa fi iggittii itti gochuun ni damboobsa. Wareegamni jaallan Shinnigaa seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti wareegamtoota qalbii qabsaa'otaa fi uummata keenya hawwatan keessaa tokko. Yeroo wareegamni kun itti mudate eenyummaa fi gaafatamni isaa akkasuma haalli isaan itti wal faana kufan ilaalcha adda addaa kennisiisaaf haa ta'u malee guyyaa yaadannoo gootota Oromiyaa kan gootota Oromiyaa bilisummaa fi haqaaf kufan hundatti kabajuuf yaadannuudha. Gootota sabaa fi biyyaaf of kennan qabaachuun ulfina olaanaa biyyaatti isaan qabaachuuf gammachuuf boonaa nutti dhaga'amu ibsachuuf guyyaa gootota Oromiyaa fardeessinee ayyaaneffanna. Haalli COVID-19 hedduminaan qaamaan wal arganii kabajuu irratti dhiibbaa qabaates lammiileen Oromiyaa hunduu bakka jirutti haala isaaniif mijatu aanjeffachuun gootota isaanii yaadachaa waadaa isaanii haaromfataa akka kabajan abdii fi hawwii keenya irra deebinee baga geessan jenna. Yeroo ammaa kanatti lammiileen Oromiyaa goolee Oromiyaa maratti falma farreen mirga namaa waliin wal dura dhaabbachuun godhamu irratti wareegama lubbuu qaalii baasaa jiran hoogganoonni dhaaba keenyaa dhibbootaan maneedhaatti hiraarfamaa jiru. Miseensotaa fi deeggartoonni ABO kumootaan badii malee hiraarfamaa fi hidhaatti guuramaa kan jiran ajjechaan lammiilee Oromiyaa lafa bal'aa irratti gaggeeffamaa jira. Kanaaf ragaan qabatamaan gochaa uummata keenya Walloo irratti dhiyoo raawwatamee fi kan ammas uummata keenya dhiyoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jirudha. Uummattootni kaanis akkasuma haala sukkanneessaan ajjeefamaa jiraachuun haala hundi keenyatti of qopheessuu qabnu ta'uu akeeka. Ayyaana bara kanaa kan dabran irraa waan adda godhu jira. Innis tokkoffaa akkuma jaarraa 19ffaa yeroo uummata Oromiyaa gabroonfataan humna alagaa of gargaarsanii Oromiyaa cabsan ammas mootummaa biyya ollaa fi milishaa naannoo Amaaraa Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz irratti bobbaasanii cabsuuf yaalaa jiru. Lammaffaa ayyaaneffannaa guyyaa gootota Oromiyaa eebila 15 dhaabbataatti daballee wareegama abbootii fi haadhotii keenyaa kanneen Caalii Calanqoo fi harka muraa farma muraa aanolee cululussinee yaadannuudha. Akkasumas kan ammaan tana wareegamaa jiran qalbeeffachuu ta'a. Dhugaaf seenaa balleessuun sabicha balleessuun addatti hin ilaalamu. Kanaafuu seenaa kana akka dhaloonni qalbeeffatu gad jabeessinee hubachiisna. Dhaloonni haaraan galfata haadholii fi abbootii kan hin nyaanne ta'uu hojiin agarsiisuu qaba. Kunis haala nama boonsuunis itti jirama. Har'as falma birmadummaaf godhamu keessatti ilmaan Oromiyaa xinnaa guddaan dhiiraa dubartii fi hoogganaa fi hoogganamaa utuu addan bahin wareegama lubbuu hidhaa fi qe'oo fi irraa buqqaafamuu mudachaa jira. Murannoo fi wareegamaaf qophii ta'uun injifannoo fida. Injifannoon bilisummaa fida. Bilisummaa keenyaaf falmachuun mirgaaf dirqama dhalootaati. Maayii irratti moo'uu keenyas hin mamnu. ABO'n akkuma aadaa fi amala isaatti mirga lammiilee fi saba keenyaaf murannoon dhaabbatuun dirqama isaa ta'uu tolchee dhaaba beekudha. ABO'n filmaata biyyoolessaa fakkeessaa fi dharaa kan ta'e keessatti akka hirmaanne ugguramuu isaa baree irraa dhaabbateera. Qajeelfama qabsoo haala yeroo waliin deemu dhuka bu'oota isaa fi yeroo yerootti dabarsaa jira. Kunis itti fufa. Haala fedhe keessatti keessaa fi alatti hojii jaarmaa fardeessuun tokkummaa fi walquba qabeenyaan dantaa lammiilee Oromiyaa fi Oromiyaa waalteeffate mirga uummattoota biroos kabajuun socho'uu dirqama keenya ta'uu tolchinee beekna. Walumaa galatti qajeelfama dhaaba keenyaa hordofaa falma mirga dimokiraasii fi mirgoota uummataa maraaf dhaabbachuu itti fufna. Warri alaa hojii dippiloomaasiif kan biyya keessaaf sagalee walii ta'uun yoomillee caalaatti walirraa eegama. Mirgi kennaa fi badhaasaan dhufuun jiru. Bakka jirru maratti dirqama dhalootaa haa ba'an. Wareegamni gootota keenya firii kennu malee lafatti nafu jechuudhaan ABO'n dhuma ibsasaan dhaadannoo gootonni keenya bara baraan haa yaadataman jedhuun goolabe. Sudaan daangaa kiyya weerartee dabalataa fi aadatti jettee Itoophiyaan dubbattee jirti. Sudaan daangaa kiyya weerartee qabeenyaa mancaaste lammiilee kiyyas buqqaaste ammoo lafa dabalataa weeraruuf dibbee waraanaa dha'utti jirti jechuun Itoophiyaa himatte. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa barreeffama fuula tiwutarii isaa gubbaa baaseen Sudaan kana gochuun ishee nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa rakkoo keessa buusaa jirti jedhe. Biyyoonni lamaan sadaasa darbee lola naannoo Tigraay keessatti dhalate hordofuun naannoo daangaatti walitti bu'aa turan. Itoophiyaan loltoonni Sudaan waraanni ishee lola Tigraayin ko'ommachuu arganii daangaa cabsanii seenuun lafa Itoophiyaa weeraran jettee himatti. Qondaalonni waraanaa Sudaan ammoo lafti isaan to'annoo jalatti deebifatan kan silaa Sudaaniif malu garuu waggoota dheeraa fi
loltoota Itoophiyaan qabamee ture ta'uu himu. Walitti bu'iinsa darbee loltoonni Sudaanii fi loltoota Itoophiyaa akkasumas milishaa naannoo Amaaraa waliin godhaniin lubbuun namoota nagaa darbuu fi namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gabaafamaa ture. Sudaan dura teessuu Igaar taatee osoo jirtuu daangaa Itoophiyaa weeraruun nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa rakkoo keessa buusaa jiraachuu gaabbisiisaadha jedhe ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa. Lafa daangaa Itoophiyaa keessa jiru kan ammaan dura weerarte osoo hin xiqqaatiin lafa dabalataa weeraruufis qophiitti jirti jechuun Sudaaniin himata. Sudaan loltoota ishee erga sadaasa ja'a bara 2020 as daangaa Itoophiyaa keessa jiran akka baastu hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka irratti godhus gaafata. Loltoonni Sudaan bahanii bakka duraan turanitti kan deebi'an yoo taate Itoophiyaa wal dhabdee daangaa Sudaan waliin jiru tooftaa ittiin wal dhibdee hiikan biyyoonni lamaan ammaan dura qabaniin furuuf qophii ta'us beeksise. Waliigalteen bara 1972 biyyoonni lamaan mallatteessan wal dhibdee daangaa hanga furmaata waaraa argatutti humna fayyadamuuf lammiilee iddoo jiran buqqisuun dhorkaa ta'uu kan yaadachiise ministeerichi ammas kanumatti deebi'uun furmaata waaraa soquuf waamicha dhiyeesse. Ka'umsi wal dhabdee biyyoota lamaanii lafa qonnaa Alfaashaagaa kaaba lixa Itoophiyaa naannoo Amaaraaf naannoo Sudaan Gadareef jedhamu jidduutti argama. Itoophiyaa fi Sudaan jidduutti daangaa irratti wal dhibdeen jiru waggoota dheeraa kan ture ta'us loltoonni biyyoota lamaanii daangaa irratti kallattiin yoo walitti dhukaasan arguun taatee barame hin turre. Mootummaan Ameerikaa ibsa torban dura baasee muddamni naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jiru akka tasgabbaa'u biyyoota lamaaniif waamicha dhiyeessee ture. Wal dhibdee daangaa kanarratti dabalataan dhimmi hidhaa haaromsa Itoophiyaa guddicha irrattis biyyoonni lamaanuu walii galuu hin dandeenye. Gaaffiiwwan Sudaan hidhaa kanarratti kaasaa turteef guutummaatti deebii kenneera kan jettu Itoophiyaan Sudaan sababa ijaarsa hidhichaa mormituuf hin qabdu jetti. Sudaan waggootaa fi hidhi haaromsa Itoophiyaa ijaaraa jirtu biyya isheef faayidaa akka qabu ibsuun dinqisiifataa turuu ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa torbee darbee ibsa baaseen himee jira. Mormii akka hidhichi bishaaniin hin guutamneef Sudaan dhiyeessiteerraa eenyutu fayyadama jechuun gaaffii gaafata. Hidhaa haaromsa marroo lammataaf bishaan guutuuf qophiirra kan jirtu Itoophiyaan bishaan guutuu osoo hin eegaliin dura odeeffannoo wal jijjiiruun akka danda'amuu fi Masriif Sudaan ogeessota isaanii akka ergan gaafattee turte. Kana biyyoonni lamaanuu hin fudhanne. Mariin dhimmi kana irratti dura taa'ummaa gamtaa Afrikaan marsaa garaagaraaf gaggeeffamaa ture bu'aa hin buusne. Lakkoofsi jeettii waraana Chaayinaa qilleensa Taayiwaan irraa marsanii dabaluun gaaffii kaasee jira. Taayiwaan lakkoofsi jeettiiwwan waraana Chaayinaa naannoo qilleensa isheerra marsaa jiran hedduu fi kan hangammaatti argamee hin beekne ta'uu dubbatte. Ministeerri ittisa xiyyaaronni 25 kan waraanaaf nuukilarii boombii roobsuu danda'u dabalatee wiixata zoonii ittisa qilleensaa adda baafamee Adiz seenuu hima. Kun weerara tasa waggaa kana keessa mul'ate isa hundaa caalu yommuu ta'u yeroo itti USA'n dubbii barbaachuun Chaayinaa dabalaa dhufeera jechuun akeekkachiisaa jirtutti kan ta'edha. Chaayinaan Taayiwaaniin akka kutaa bulchiinsa isheerraa citteetti ilaalti. Taayiwaan garuu akka biyya birmaduu ta'eetti of ilaala. Ergamni Chaayinaa haaraan kun xiyyaara waraanaa 18 dabalatee xiyyaara boombii roobsuu kan nuukilarii baachuu danda'u, xiyyaara dooniiwwan galaana keessa deeman rukutuu danda'uu fi xiyyaara akeekkachiisaa akka qabu Taayiwaan dubbattee jirti. Ministeerri ittisa xiyyaaraa Chaayinaa akeekkachiisuuf xiyyaara waraanaa erguusaaf dabalataan misaa'ela isaa hordofuu bobbaasuu dubbate. Chaayinaan yeroo dhiyoos bishaan idil addunyaa gidduu Taayiwaaniif odola Piraatas kan to'annoo Taayiwaan jala jirturraa balali'uun beekamaadha. Garuu kan wiixata raawwate kun erga ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan dubbii barbaaduun Chaayinaan gama Taayiwaan waan babal'achaa jirtuuf USA yaaddeessuu dubbateen boodadha. Gaaffiif deebii miidiyaa NBC waliin taasise irratti Bilinkan USA'n Taayiwaaniif itti gaafatama seeraa waan qabduuf Waashingtan akka Taayiwaan balaa kanarraa of ittisuu dandeessu mirkaneessuu hime. Dabaluunis namni kamiyyuu haala bulchiinsa amma jiru humnaan jijjiiruu dogoggora cimaa ta'uu ibsa. Oduu xiyyaarri Chaayinaa hedduun kan boombii roobsu niwukilarii baachuu danda'u Taayiwaan gubbaa balali'uun addunyaa guutuu ajaa'ibsiisee jira. Erga Chaayinaan sodaachisa kana eegaltee qorumsa waraanaa ta'uu yookiin waraanuma ta'uu danda'a jedhanii tilmaama hedduu ture. Namoonni gariileen gochi kun United States kan hariiroo Taayiwaan waliin qabdu agarsiisaa jiru.